lola yoga daji tununate korojonis bilisa yotate filmata nagawu atuweka isanatawu filmata siagawu atuweka isasitawu filmata nuagawu atuweka isanutawu danda bile ega ume shakki ya dafga fi sabab fudada menaki yone torki dabe bilbil nergudamsa waqni uma tola boro dabde ararsa inta udamni ko wal chapse dubbi dandi dabse biyafna zulapse imaro tufajiza funa bago inta udisa digni o solo lane akka filannu yaane ayyantu mamona ayyantu akka kadachu yona ayyantu mamona kallu akka kadachu yona ayyantu mamona lubako akka kadachu yona ayyantu mamona oromo akka kadachu yona marii bunaa killaa har'aa keessatti Idris Nagoo Minnesota irraa anis Amangaree Toronto irraa taane haala yeroo irratti marii goona. Haalli yeroo marii irratti goonu hiriira deeggarsaa paartiin Biltsiginnaa Oromiyaa fi Itoophiyaa bakka garaagaraa keessatti godhu ilaalchisee marii kana irratti goona. Dhimmi lammaffaa immoo kan marii irratti goonu paartilee hariiroo paartilee Oromoo lamaan jidduu jiru lama or sadii or paartilee Oromoo hunda jidduu jiru ilaalchisee marii godhu deemna. Kana irratti yaada qabaattan isinis gara keessaatiin nu barreessuu dandeettu. Mee Idris garuma marii kennaatitti osoo hin ceene dura galatoomii baga nagaan dhiyaatte siin jecha. Mee hiriirri deeggarsaa Oromiyaa bakka garaagaraatitti yeroo ammaa kana godhamu jira. Kana waliin walitti qabatee odeessi ati biyyarraa qabdoo jiraate nu qoodime. Affeerraa keetiif hedduu galatoomi amaanii akkuma tuu kaaftee amma yeroon pre-election time filannoo duraadha. Yeroo filannoon kalaa'u kana paartii biyya bulchuus ta'ee paartilee mormitoota sagantaa siyaasaa isaanii miseensota isaanii deeggartoota isaaniitii fi ummata dhiyeessuun uuma jiru kun karuma dimokiraatik ta'e yoo karaa nagaa fi karaa seera eeggateen ummatatti dhiyeessan kun ummatas baay'ee fayyada. Maalii fi ummanni sagantaa isaanii kana wal bira qabee ilaalee kamtu gaafii keenya deebisaa kamtu fedha keenya guutaa waan jedhu addaan baafatee gaafa filannoon haala saniin sagalee kenna jechuudha. To give informed decision akka faranjiin jettutti kennuu fi baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u immoo adeemsi ammaan kana jiru xiqqoo hanqinnoota hedduu qaba. Kana informationiin biyya keessa argachaa jirru kana argisiisa. Hanqinnoota kana keessaayuu gara paartii amma biyya bulchuu yookaan paartii Biltsiginnaa kanaani rakkoo guddatu ka'aa jira. Isa dura paartii kana dura kafaa'otu uummataan wal arguu jalqabee kafaa'oon gaafa uummataan wal arguu jalqabu gara Harargeelleen gara Arsiif Baaleellee Shawaa Kaabaallee deemanii jiru. Uummanni bal'inaan itti ba'ee wajjin mari'achaa ture. Yeroo sanitti hiriirri suni eegumtii qaama nageenyaa sin arganne garuu uummanni nagahumaan ba'ee hooggantoota kafaa'oo wajjin mari'atee addaan gale.
Egaa kaafa'uu waan kana godhe as biltsiginnaanis baaraganii waan kana hiriira deeggarsaa yaamachuuf bahanii jiru. Egaa rakkinnoota hedduutu mudataa jira. Hiriira deeggarsaa paartiin biyya bulchu yookaan biltsiginnaan waamatu kanarratti. Rakkinni inni jalqabaa ummata humnaan yookaan dirqamaanii akka hiriira deeggarsaa isaanii bahan gochuudha. Ganda qotee bulaan keessa jiraatutti qotee bulaa bira deemanii dabballoota itti bobbaasanii yoon biltsiginnaa hiriiruu baattan yookaan yoo biltsiginnaa filachoo baattan xaawoon argattanii sanyii filatamaan argattanii waan hin hidhamtanis jechaa sodaachisu. Bakka daldaltootas akkasuma humnaan yaasutti jiru gibirras isinit dabalamaa biizinasii keessantu cufamaa waan jedhuun sodaachisaa akka jiran odeeffannoon dhaqqabaa jira. Hojjettoonni mootummaas akkanuma waajjirri cufamee bakka hundatti ganda irraa gara magaalaatti aanaa irraa gara aanaatti fe'aa jiru. Barattootas dabalatee jechuudha. Hojjettoonni mootummaas mindaan isinirraa qabamaa hojjaarraa isin ariinaa guddinnan argattanii waan akkanaa kana jechaa akka doorsisaa jira ragaan qabatamaan dhufaa jira. Kun hanqinni isaa jalqabaati. Inni lammaffaan immoo horiin jechuun mootummaan kun mootummaaf paartii addaan baasuu dadhabutu jira ammallee. Akkuma yeroo kana dura waggaa 27 darbe wayyaaneen gochaa turte mootummaaf paartii addaan baasuu dadhabuu irraa qabeenya mootummaa qabeenya uummataa tajaajila yookaan intarestii paartiitiif oolchutti jiru. Kuni mallaqa yookaan baajata mootummaa dabalatee waajjiraalee mootummaa, galma mootummaa, isteediyeemii uummataa, mana barumsaa kana hundumatti hiriira yaamanii walgahii yaamanii itti fayyadamu jiru. Konkolaataa mootummaatiin namoota deeggarsaaf baadiyyaa irraa gara magaalaatti, aanaa irraa gara aanaatti, magaalaa irraa gara magaalaatti fe'utti jiru. Kun hundi seeratti nama gaafachiisa. Seeratti biyya seerri keessa jiru olaantummaan seeratti mirkanaa'e ta'e kun dadhabbina guddaadha, dogongora. Kun inni sadaffaa rakkoon guddaan jiru qaama nageenya eegsisu qaama nageenya kan mootummaalleen akkasuma itti fayyadamutti jiru jechuudha. Seeraan ala milishaa, poolisii, raayyaa ittisaallee bakka tokko tokkotti akkasumas qaama nageenya mootummaa the intelligence kana hunda baadiyyaaf magaalaa keessa bobbaasanii nama humnaan mana keessaa guuranii gara hiriiratti yaasutu jira, nama hidhutu jira, nama tumutu jira. Rakkoon kun bal'inaan argamaa jira. Kaan nu deeggar jedhanii dirqisiisuu, kaan immoo maalii fi warra oppositionii yookaan warra mormitoota deeggartan jedhanii hidhuu, intumuu kun bal'inaan jira. Kanumaan wal qabatee financial institutions amma dhaabbilee mallaqaa gurguddoo akka baankii, inshuraansii kanas akkasuma wariin nu deeggaraa jedhanii seeraan ala sodaachisanii xalayaatti barreessanii birrii miliyoona ganaa fidaa kana kennaa jedhanii akka kotatti irra kaanii irra guurutti jiru. Nu malee filannoo biraan qabdanii biltsiginnaa malee filannoon hin jiru waan jedhu uummataan amma kun undemocratic yoon paartii tokko malee filannoon kan jirre ta'e silaahuu biyya tokko keessa filannoo iyyuu qopheessuun hiikan qabaatu jechuudha. Kanaaf haala kanaan deemaa jiranii kun hanqina guddaadha. Kadhumaa haaluma ta'eenuu fi uummata humnaanis horiinis hiriira deeggarsaa waamachaa paartilee mormitoota yookiin opposition parties sochii isaanii danqanii jiru, daangessanii jiru jecha. Kunillee isaan dimokiraatik waan karaa seeraan nama gaafachiisuu waan argitee filannoon biyya sanii sun fuuldura garam deema waan jedhu nama shakkisiisu jechuudha. Okay, bareedaadha. Hedduu galatoomii. Maybe kana waliin yaadaan kaasuu barbaade tokko qonnaan bultootas bakka garagaraatitti akka rakkisaa jiran dhagahutti jirra. Keessattuu immoo dhiyoo kana namni biyya alaa tokko adeemsa biltsiginnaa kanarratti barreeffama inni barreesse tokkotu social media irra deemaa ture.
lixa Oromiyaatitti qonnaan bultoota baasanii hiriira bahanii birrii 200 isinii kennina jedhanii qonnaan bultoonni hiriira galanii birrii 200 isaanii akka eeggachaa jiran gaazexeessaan sun qotee bulaa tokko gaafate qotee bulaan sun itti hime. Wanni akkanaa kunis daldaltoota qofa abbootii qabeenyaa qofa doorsisaa akka hin jirre qonnaa bilchaginnaanii jaarmayni kuni gadi bu'ee qonnaan bulaa kennas doorsisaa akka jiru akkuma tuu kaastee xaa'oon argattanii sanyii filatamaan argattanii qofa osoo hin taane bahaatii jedhee bifa durgootiin fa'a maallaqaanii uummata keenya akka sossobaa jiru argaa jirraa waan qabatamaati. Kun egaa bifa kanaanii biyyi kun garamitti deemuu danda'ama sirna dimokiraasii ijaaruudhaa fi haalli kun maal fakkaataa waan jedhu xiinxala guddaa fi waa hedduu keessattuu immoo bu'uura seeraa hedduu kan cabse ta'uun ifa galaadha. Kanarratti egaa yaada biraa yoo qabaatte bareedaadha. Yoo sirri dhugaa jettee amanka anilleen argee jira waan social media irra deemu sanii kan journalistii sun tweet godhe. Isa qofaa miti wanni baay'ee si gaddisiisu beektaa qotee bulaan keenya har'a jiruun isaa harkaa gara afaaniitii rakkoo keessa jira. Uummata rakkoo akkanaa kana keessa jiru kana hiriira qofa nuu baha jedhanii dirqisiisaan jiranii durgoon qofa baasaan jiranii harka kanaan durgoo kenna harka kanaan qotee bulamaa fi daldaltoota akkasumas warra abbootii qabeenyaa irraa horii guuraa jiru. Amma waan si qaanessu tokko waan an dhagaye naannoo Harargee kana fa'a keessatti horii namaa yookaan dibootii namaa fuudhanii alaabaatti uffisanii gabaa fa'a keessaa fuudhanii bilchiginnaa kennan jedhanii akkanatti dhiyeessuun baajata mootummaa fa'a ramadanii baajata aanaa bakka manni fayyaa hin jirretti bakka manni barumsaa hin jirretti bakka rakkoo baay'ee uummanni qabutti xeenaa kellaan hin jirrettis baajata mootummaa fuudhanii ramadanii sangootaan bitanii sangaa gaariin fe'anii olii gadi deemuun baay'ee waan namatti dhaga'amu ofirnoo jedhu. Inni kun egaa amma public services hojjaan mootummaa tajaajilli kennamu addaan citaa jira jechuudha. Interrupted ta'aa jira. Mana barumsaa keessaa ijoollee daa'imman umriin isaaniillee sagalee kennuuf hin geenne elementarii irraa jalqabee gara isteediyeemitti fe'anii waajjiroonni mootummaa hundi cufamaa jiru. Maaliif hojjettoonni gara deeggarsaa kana humnaan oofamaa jiru. Kuni baay'ee rakkisaadha. Uummanni waajjira mootummaa dhaqee tajaajila seeraan argatee galaan jiru jechuudha. Durilleen tajaajilli baay'ee gabbu'ee jira. Nama waajjira keessatti hin argitu. Miila kana immoo daraanuu waajjirri almost waajjiroonni adda addaa akka cufaman itti namni bakka gariitti argitee guyyaa 2-3 illee karaa deemee yookaan beellama ji'a 4-5 fa'a qabaatee koortii deebi'aa bakka bulchiinsaa dhaqaa tajaajila adda addaa barbaada. Uummanni achi dhaqxee immoo sababa hiriira isaan onnoo jedhaniif guyyaa hojjaa mootummaa waajjira siviil sarvanti ta'an hunda cufanii uummanni rakkoo keessa akka jirus dhagahaa jirraa jechuudha. Namatti dabaluu barbaadee tamaan. Yaa bareeda hedduu galatoomii. Dhiyoo kanas viidiyoo tokko kan waraabame miidiyaa irratti olii gad deemaa tokkotu ture. Viidiyoo sanirraa maal hubattaa poolisii yuunifoormii kan uffatan, yuunifoormii poolisii kan uffatan ammaaf egaa poolisii Oromiyaati muka federaalaati jedhu nama dhibus ummata jumlaadhaan yoo tumanii ispoortii fa'aa hojjechiisan tokkotu ture. Akkana jedhaa jedhanii fa'aa yoo ummata dirqisiisan agarra. Kunis egaa uummanni wanni qabsaa'ee fi olaantummaan seeraa haa kabajamuu fi ummata ammoo tumuudhaan mirga namaa sarbuudhaan seera kabachiisuun akkamitti akka danda'amu ani gama kiyyaan ogeessa seeraallee waan hin taanee fi yaada irratti kennuun na dhibaa. Haa ta'u immoo gaawwanni clearly dubbachuu danda'u tokko namni tokko yoo seera cabse seera jara oolchanii tartiiba seeraatiin tarkaanfii seeraa murtii seeraa argata. Biyya kamittuu poolisii yoo agarre malee poolisiin namni tokko seera yoo cabse jettee yaadde fuutee sintumtu. Gaffuutee sintumtu si hiitee horkaatee na harkas si gootee gara seeraa si dhiyeessiti. Yoo ati immoo humnaanii kan itti deemtu ta'e seera
inni seera kabachiisuu isaatiif dalagaa isaa akka dalagu yoo hayyamamaan taane humna dabalatee ammas tarkaanfii humnaa ajjechaallee ta'uu baatu akkaataa proportional ta'eenii tarkaanfii sirra fudhatanii to'annaa jala si oolchanii gara mana seeraatti si geessan malee uummata jumlaadhaan akkasitti yoo tumanii seera kabachiisan ani biyya kamittuu hin dhageenye biyyoota duubatti hafoo akka biyya keenyaa seerri olaantummaan seeraan kabajamne dhiittaan mirga ilma namaa keessatti yeroodhaan mul'atu yoo ta'e malee dhugatti wanni akkasii godhamee social media irratti zamana kanas deemuun arguun kenna dhugatti nama qaanessa. Uummanni keenya dheengadduma waggaa 2 dura haala akkasii keessa dabraa ture. Sirna wayyaanee wanni balaaleffannuuf tokko maalinni uummata keenya badii malee tumaa turan. Kaballeessellee yoo jiraate tarkaanfii seeraa tartiiba seeraatiin irratti fudhachuun hin danda'amu. Gochoonni akkasii sun raawwatamuun isaa hedduu nama gaddisiisa. Waan balaaleffatamuu qabu jedhees amanaa. Ati mata duree kana kanumaan bira dabarree. Xiqqoo inni itti dabaluu barbaade sirri jette amanka haalli sun baay'ee waan nama suukkanneessu achi durattis awwadaa ittis waan ta'e quba qabnaa naannoo Burraayyuu kanattis waan ta'e quba qabnaa Amboottis rakkoo turee dorgommiin kun beektaa biyya san ceesisuu biyya san gara guddinatti oofuu yoo barbaachise uummanni sun nagaan akka jiraatu yoo barbaachise wal dorgommiin kuni wal dorgommii siyaasaa wal dorgommii yaadaa wal dorgommii poolisii ta'uu qaba malee humna walirratti argisiisuun waan mootummaa taateef qofa appaaratasii mootummaa jiru hundatti dhimma bahanii uummata doorsisuun uummata rakkisuun nama tarkaanfachiisu. Maaliifii kaleessa wayyaanee akkuma tu jette uummanni katti qabsaa'aa tureef waan isaan saba biraa yookaan bakka biraa ta'aniif hin taane bulchiinsa santu bulchiinsa baay'ee korraaptii ta'e. Ammallee akkasuma political scandal yookaan political corruption waan ta'etu deemsisamaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee ani gara birootti hin ce'in akka furmaataatti tarii akkuma tu beektuu ka'amma beektonni sayyoonni siyaasaas warri paartileen mormitootaas dhuunfaanii rakkoon akka jiru misoomsonni isaanii akka hidhamaa jiranii namni akka reebamaa jiru paartii kana deeggartaa ebaluun deeggartaa ebaluun hin deeggaru jedhanii nama walitti guuranii balleessaa tokko bar waan kana cabsite waan kana yakkite akkana goote hiriiruma seeraan alaallee baate jechuun waan tokko baratelis ebaluun balaaleffadhu ebaluun hin deeggaru jedhanii uummata walitti guuranii akkasitti tumuun sun baay'ee duubatti hafummaa fi dirreen dimokiraasii yookaan dirreen siyaasaa kana dura bal'atee opposition warri mormitoonni alaa galanii warri hidhaman gadi hiikamanii maalii mootummatu shororkeessaa ture kana booda waan sanitti hin deebinuu kajechaa turan kana uummanni kun beektaa hagumaa wanni tokko wanni jabduun isaan qormaattutti malee amalli isaanii akka hin jijjiiramin kanarraa argitaa jechuudha. Kun kasitti argisiisu implicationin isaa filannoon kunuu gara akkam filannoo fair and free election filannoo bilisaa fi haqa qabeessa ta'e gochuuf biyyi sun qophiidha garasi deemaa waan jedhulleen hedduun gaafii keessa galchaa jechuudha. Kanaaf furmaanni jiru warri oppositionii kunis wal gahanii boordii filannoottis beeksisuu akka qabannatti argama. Kabiroo immoo wanni itti dabaluu barbaadu roolii miidiyaati. Miidiyaan biyya san keessa jiru ispeeshaalii miidiyaan mootummaa kun taaksii ummataatiin warii ummata hiyyeessa san irraa guuraniin socho'a. Haa ta'u immoo akkuma afaan paartii biyya bulchuu kanatti akka qabeenya mootummaa akka qabeenya ummataatti duntaane ganama galgala hiriiruma isaanii faarsa. Hiriiruma isaanii dhaadhessa. Ganama galgala paartiin miidiyaaleen gurguddaan mootummaa kunii jechuudha. Kun hundaayyuu sila akka seera filannoottis akka seera biyyattiittis fairly paartilee hundumaa qixa tajaajiluu duu qabu paartota warra opposition parties paartii mormituu kanatti duulaa yookaan waan isaan godhan hin gabaasu akkuma argite kana dura gaafa ofikoon yookaan kafaa'oon Harargee deeme Baalee Farsii gaafa deeme uummanni buqqa'ee baheen argite OMN ala miidiyaaleen mootummaa kun tokkoon isaanii waan san hin gabaasne kun hanqina guddaadha. Suni qabeenya ummataati qabeenya paartii tokkooti miti jechuudha.
yoonni biltsiginnaallee jiraachuu baate Ethiopian Television, Ethiopia Radio, OBN, Faana wanni kun miidiyaa ummata miidiyaa mootummaa waan ta'eef ittuma fufuu qaba jechuudha. Gaafa paartiin kunis bakka hin jirre qabeenya ummataa fi qabeenya mootummaa ta'e. Garuu amma akka miidiyaa paartii sanii qofa ta'etti isaanuma dhaadhessu bakkuma isaan deemanitti waliin deemeen sooba ummata keessa afuufuun kunis rakkina gara miidiyaatiin jiru tokko. Inni biraa yoon hiriira nagaa hiriira deeggarsaa yeroo waamatan sila kan ta'uu qabu paartiin hunduu akkuma dura kaasne imaammata isaanii, poolisii isaanii akkamitti rakkoo uummataa hiikuuf akkamitti gara dimokiraasii akka ce'uuf qophii qabaatan imaammata isaanii kana sagantaa isaanii kan uummata dhiyeessuu ture. Amma waan akkanaa kana hiriira baasanii uummata walitti yaasanii kan gamaa fe'anii kan gamanaa fe'anii seeraan sagantaa isaanii imaammata siyaasaa isaanii kan dhiyeessan argaan jiru dhagaan jiru. Wanni guddaan jedhamu Dr. Abiyyiin deeggaraa jedhu Dr. Abiyyi Noobeelii nama moo'atee jedhu Dr. Abiyyi by the way Noobeelii san kan moo'ate nageenya walitti dhufeenya Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu jiru biyyatti sun lamaan waggaa dheeraa dura wal loltee lubbuun nama baay'ee daangaa irratti badee ture. Achi as gaafa wayyaaneen olaantummaan biyya san bulchitutti walitti dhufeenyi biyyoota san lamaanii lolaas miti nagaas miti haala hamatu jidduu sanitti awwaalamee ture. Kana international diplomats baay'ee yaalanii turanii haa ta'u immoo wanni sun hiikkachuu hin dandeenye siigalee amma Dr. Abiyyi gaafa dhufe inisheeshinii fudhatee waan san pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fa'a wajjin hin fidna jedhee waan san fudhatee ka'uun isaa international community yookaan ummata addunyaa biratti fudhatama guddaa argisiisee fi kun ummanni Oromoos ummattoonni biyya sanii hundi gaafa inni Nobel Prize san fudhatu bayanii deeggaranii jiran gammachuu isaanii dhageessisanii fi jiranii bira dhaabbatanii jiran. Ka biroo immoo wanni badhaasa san ka kennanii fi wanni amma biyya keessa jalqabe argitee dirree dimokiraasii kana bal'isuun gara dimokiraasiitti ce'uu fi proomisiin inni seene sun gara hojjetti akka raawwatamuuf as encouragement kakaasuuf isa hamilee isaa cimsuu fi waan akkanaatiif kennan malee namni tokko Nobel Peace Prize suni Nobelin sun sagantaa siyaasaa ta'uu hin danda'u siigalee yookaan immoo laayisansii ittiin argitee nama ajjeestu kan ittiin nama hiitu ka diktaatarii ittiin taatu ani internationally recognized ta'ee jira Nobel Peace Prize moo'adhee jira kanaaf ana malee namni biraa hin jiru oppositioniin hidhaan hin balleessaa yoo jette sun dogongora guddaadha. I think fireback gochaa jira jechuudha amma waan tokko artikiloota international mediaan Prime Minister Abiyyi irratti barreessu tokko adhaaf kaleessa olaalte already fireback gochuu jalqabee jira jechuudha. Kanas of eeggannoo akka gochuu qabanii fi yeroo ummata argitee hiriira deeggarsaatiif yaamani sagantaa isaanii akka qabsiifatan poolisii isaanii akka itti himan yoo poolisiin isaanii sun kan ummata bira fudhatama qabu taate ummanni boru sagalee kennaa fi dan waggaa 5 itti aanu mootummaa ta'anii itti fufuu jechuudha. Yoo immoo ummanni sagantaan siyaasaa isaanii interestii ummataa wajjin fedhii ummataa fi gaafii ummataa kan deebisne ta'e ummanni isaan koffise opposition ta'anii itti fufuu jechuudha. Kanaaf waan akkasii gochuutu biyya isaanis ummatallee isaanis fayyadama malee humnaan akkanatti jeequmsa uumuun gaariin ta'u waan jedhutti dabaluu barbaadeeti. Galatoomii dhiyoo kanas Financial Times waanuma ammati kaaste irratti dhimma haala inni deemaa jiru kanarratti kaasee ture waa barreessee ture wanni Financial Times barreesse suni shakkii akka qabu gara Abiy Ahmed deemaa jiru kana shakkii guddaa akka qabuu fi karaa sirrii deemaa akka hin jirre Financial Times kaasee Nobel Peace Prize kunis namoonni hedduu waan san irratti barreessaa turanii even warri Europe kun shakkii akka qaban namicha kana badhaasa yeroo kanatti kennuuni prematureedha xiqqoo eeguutu barbaachisaadha ammatti kennuun turre ka jedhu concernii barreessitoonni hedduu kan addunyaa miidiyaa gurguddaa addunyaatiif barreessanii kaasaa turanii jiran shakkiin isaan kaasan suni dhufaatuman jira akkuma bulaa deemnuun dhufaa jira haa ta'u ammoo
yaada keenya mata duree kanarratti qabnu guduunfuudhaa fi dhaamsi tokko kan miidiyaatti dabalatee miidiyaa irratti dabalatee ati kaasuu barbaadu poolisiidhaaf. Keessattuu poolisiin Oromiyaa fi poolisiin federaalaallee sila jiddugala ta'anii paartii biyya bulchuu fi paartii mormitootallee uduu hin loogin ummata cinaa dhaabbatanii olaantummaa seeraa kabachiisuun gahee isaaniiti, dirqama isaaniiti. Kanaaf gama keessattuu Oromiyaa keessatti poolisiin Oromiyaa gaachana Oromiyaati. Bara rakkootu ummata bira dhaabbatanii qabsoo Oromoo keessatti gumaacha olaanaa godhanii ammallee wanni isaan gumaacha godhanii sun akka fiixa baatu. Kana jechuun maal jechuu kiyya sirni dimokiraasii dhugaa biyya san keessatti ijaaramee Oromoon sabaaf sablammii biraa biratti waliin qixa ta'ee afaan isaa, aadaan isaa, seenaan isaa akka dagaagu akkasumas immoo qabeenya qabnu irratti abboomnee biyyateen irratti abbaa taanee ofiin akka bulchuun dhugaa biyya san irratti ijaaramu poolisiin gahee isaanii bahuu qabanii. Kana jechuun jiddu galeessatti jechuudha. Jidduu ta'anii paartii biyya bulchuu fi sosooloogiin paartii mormituudhaa fi sosooloogiin olaantummaa seeraa kabachiisanii nageenya uummata keenyaa eegsisuun barbaachisaa fi dirqama isaan irraa eeggamu. Kana jechuudhaan gara paartii jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kan biyya keessa jiran keessattuu amma paartiin Oromiyaa keessa jiran gara 4-5tti gadi bu'anii jiru. Adda bilisummaa Oromoo hooggantoomee paartii biyyoolessa Oromiyaa Koongireesii Federaalistii Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo gumii 5ti. 5 kun maqaa Oromootiin Oromiyaa keessatti yeroo ammaa galmaahanii hundi isaaniitu hayyama filannootti hirmaachuu argatanii sochii irra jiru. Kana cinatti immoo paartiin biltsiginnaa damee Oromiyaa jedhee Oromiyaa keessa jira. Almost paartii 6 jechuudha. Of course paartileen biraa kan maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin socho'anis Oromiyaa keessatti kan socho'anii jiru kan akka Izeemaa fa'a. In particular ammoo paartiilee Oromiyaa irratti focus godhanii hojjetan irratti marii goona. Dhiyeenya yeroo dheeraadhaaf paartiin biyyoolessa Oromiyaa, Adda bilisummaa Oromoo gumii 5 fi Koongireesii Federaalistii Oromoo gamtaa ijaaranne jedhanii yeroo dheeraa yoo miidiyaa garaagaraa irratti hoogganoonni olaanoon isaanii yoo dubbatan ni dhageenya. Wanni kun hagam dhugaadha. Foormalii 1, 2, 3, 4 jedhanii qabxiilee tartiibeffatanii gamtaa ijaaratanii jiru. Tokko kana. Kan lammaffaa immoo gamtaan kuni paartiilee Oromoo hunda hammatee jira. Tokko uduun tuffatiin inni kun anatu sirra humna qabaa, miseensa baay'ee anatu qabaa, humna diinagdee anatu qaba jedhanii osoo hin tuffatiin bifa saniin gamtaa kana wixinatanii gatta'anii gaaddisa jala bakki ijaarsi jirutti tolfatanii jiru. Maaliif gaafiin uummata Oromoo guddaan tokkummaadha. Jaarmiyaaleen kun garaagarummaa kaayoo hedduu qabaachuu baatanis garaagarummaa adeemsaa qabanii. Kana garaagarummaa adeemsaa irratti maalinni bitaanis koorii, mirgaanis koorii, walgeettiin kooraa jedhama. Hundi isaaniiyyuu wanni qabsaanii fi eenyummaa Oromoo biyya san keessatti akka kabajamu, Oromoon qabeenya isaa irratti akka abbaa ta'u, biyya isaa irratti abbaa ta'ee ilmaan isaa filameeni akka of bulchu. Waan sadiin kanaaf qabsaa'u. Kanaaf adeemsa garaagaraa deemanis tokko booleen deemus, tokko baaleen dhufuus, inni kun Jibuutiin seenus karuma hundaanuyyuu bakkitti walgaan tokko kanarratti tumsi isaan godhachaa jiran kanarraa wanni ati yaadi ati qabdu yookiin odeessi qabdu kan qooddoo jiraate carraa fudhu. Galatoomaan dhimma ijoo kaastee dhimma baay'ee yeroo isaa baay'ee barbaachisaa ta'e kaastee akkuma beektu wanni kaleessa uummanni keenya waggaa dheeraa fi gabrummaa jala kufee salphina keessa dabarseef inni guddaan
dhabama tokkummaa kana uummata keenya diinni amantaanis adda qooduu yaalee jira, lagaanis adda qooduu, naannoon adda qooduu yaalee jira, ilaalcha siyaasaas adda qooduu yaalee jira. Kana uummanni Oromoo waggaa dheeraa booda tokkummaa isaa kana deebiseetiin ifatee iticheen jennaan waggaa muraasa keessatti harka qullaa ka'ee qabsaa'ee mootummaa agasii humna qabu san ofirraa buusuu danda'ee gara ummataatiin definitely tokkummaan Oromoo bakka laashaquu fi akka laayyootti cabuu hin dandeenye irra gahee jira. Gama paartilee siyaasaa Oromoo kanaanis ka ta'uu qabu kanuma waan yeroon gaafatu very urgent and important waan ta'edha. Kanaaf I think akkuma tu jette paartileen kun sadiin gamtaa uumachuuf akka waliigalanis akka irratti waan barbaachisu hunda hojjetanii waan san formaal yookaan seera qabeessa gochuuf akka gara paartii boordii filannootti galfatan dhagahee wanni sun eessa akka gahee fi maal irratti terms of modalities of agreement waan irratti waliigalan akkamitti akka irra waliigalan diteelii isaan beeku. Wanni akkasii sun I think karaa irra jiru naf fakkaata. Haa ta'u immoo beektaati Oromoon nam lamallee haa ta'u, nam sadiillee haa ta'u, nam 10illee 20illee haa ta'u, Oromoon ka guutuu ta'e Oromoo hunda hammatee jechuudha. Kanaaf Oromoon guutuu akka ta'u paartilee ilaalchi isaanii fi sagantaan isaanii garanaan deemu. Speeshaalii amma ani kaleessa gaafa haalli hammaataa taree kun gara qabsoo lolaa, qabsoo waraanaa geggeessaa ture kun immoo karaa nagaatiin biyya keessa qabsaa'aa ture. Garuu fundamentaalii kaayoon isaanii tokko hunda isaaniitu ana walaalu ummatuma Oromoo faayidaa ummata Oromoo eegsisuudha. Ummanni Oromoo akka bilisummaa argatee ofiin of bulchu gochuudha. Kanarratti garaagarummaa hedduu waan qaban natti hin fakkaatu. Kanaaf warri ilaalchi isaanii kun akkanatti wal fakkaatu kun gamuma tokko daban ummata Oromoo ofiitiifillee gaarii ta'a jechuudha. Har'a diinni keenya baay'eedha. Diinni Oromiyaa waan Oromoo jibbuuf utuu hin taane qabeenya Oromoo saamuuf akkuma duraa sana akkuma kaleessa orgoggaa Oromiyaan argitee kolonii jala kuftee irraa wanni maqaa hedduun ubbaasaniif wanni uummanni keenya dhumaa tureef wanni namni keenya akka hamaa hidhamaa tureef qabeenyuma Oromiyaaf Oromoo saamuudha. Ammas isa kanaaf bifa argitee baay'ee qindaa'een aga mootummaan amma argitee mootummaa jijjiiramaa jedhee gara aangootti dhufe kunillee hijaak ta'utti butamutti diinni harka galfateen ammallee xiyyeeffannaa isaanii Oromoof Oromiyaa godhanii Oromiyaa diiguu fi Oromummaa cabsuuf hojjetaa waan jiraniif kun nama hundaafuu ifaa gala waan ta'eef argitee ilaalcha siyaasaa garaagaraallee qabaatanii uduun quuramnillee jidduu isaanii jiraatee kun waan yeroon gaafatuu fi waan uummanni Oromoo eegu waan ta'eef filannoo kana duratti paartileen mormitoota hunduu bakka tokko deebi'anii mootummaa wajjin wal mormuu akka qaban akka mootummaa wajjin wal dorgomuu qaban ummanni kana fedha nullee kanuma feenaa jechuu kanumatti dabaluu barbaadeeti amaan kun baay'ee murteessaa waan ta'eef. Galatoomii keessattuu kana waliin walitti qabatee akkuma nu hundinuu beeknu sirna gadaa keessa paartii 5tu jira, baallii 5tu jira. Baalliin 5 horataa, bultumaa, birmajii, roobalee fi kan shanaffaa isaa 5 paartii 5 tokko maqaan afaanii nabadee baalliin 5 gadaa isaa eeggatanii walii dabarsu. Gadaan baalliin roobalee baallii bultumaa irratti ilaalcha qeeqa masaanummaa gadi hin dhiiftu. Olola jibbaansaa, olola waltuffii, olola walxiqqeessuu bara gadaa isaanii gadaantuun walirratti hin ooftu jechuudha. Baalliin roobalee bultumaa fi waan dalagdu qabdu waan isaanii jabeessuu dalayti. Tokko utubee hanqina walii utubanii ummata isaanii rakkoo san keessaa baasuudhaaf dalagu jechuu hundi isaaniitu. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti paartiileen Oromoo kan Oromiyaa keessa jiran hundi isaaniitu duudhaa fi sansaka sirna gadaa keessa jiru san of lamaan jidduutti apply godhuudhaan hojiirra oolchuudhaani maalii fi
hafuura obbolummaa, hafuura wal jabeessuu, hafuura wal utubuu, hafuura wal tin'isuutiin kaayoo saba kanaa qabsaa'aniif galmaan ga'uudhaa fi maaliif yeroo hedduu hojjechuudhaa fi hanqatu ka jedhu dhugatti gaafii xiinxalaa fi qorannoo hedduu gaafatu. Haa ta'u immoo ani akka nama dhuunfaa tokkotti wanni as biratti koomenti godhuu barbaadu keessattuu immoo miseensonnii fi deeggartoonni jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo adda addaa dhaaba tokko irratti kun siyaasa olola jibbaansaaf wal xiqqeessuu oofuun bu'aan qabu. Kanaaf namuu wal kabajee garaagarummaa jidduu jiru sanitti walii amanee waan tokko ta'u irratti tokko ta'uudhaan wal utubuu, waan tokko hin taane irratti immoo garaagarummaan akka jiru garaagarummaa san irratti walii amananii wal kabajanii akkasitti waliin deemuun barbaachisaadha. Tokko ajjeesuuf yaaluun, tokko balleessuuf yaaluun wal balleessuu yoo ta'e malee bu'aan hin qabu. Keessattuu immoo yeroo ammaa yeroo diinni kenna, diinni Oromoo, diinni jaarmiyoota siyaasa Oromoo heddummaatee keessattuu dulloomaan duriis ammas ilkaan qaratee nutti ka'aa jiru kanatti of lamaanii deebinee mana keessatti waan nyaachuun yoo humna walii buuse malee faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha. Galmadee Oromoon dhaqqabuuf geettu sanis bira otoo hin geenne karaa irratti gufachiisanii wal hambisuun dhufuu waan maluuf jaarmiyaaleen Oromoo hundi waan tokko irratti fokas godhanii humna walii ta'anii wal jabeessanii garaagarummaa jiru akkuma jirutti walii fudhatanii bifa saniin osoo waliin deemanii gaarii ta'a yaada jedhu itti dabaluu barbaadeeti. Sirrii jettee Amaan gaarii kaaste amma akkuma tuu jetti ka gaafii amma ati kaaste kana maaliif dhaabbileen Oromoo walii galuu dadhabanii wanni jedhu kun gara guddaa argitee biyya san Oromoon bulchaan turre Minilik irraa jalqabee naga Kaleessa Mallasii fi Hayilamaariyaam illee dhaqqabutti mootummaa alagaa ture jechuudha. Mootummaan kun hunduu Oromoo addaan qooduu, akka sabaatti amantaan addaan qooduu, siyaasaan addaan qooduu, gandaan addaan qooduu, lagaan addaan qooduu, wanni guddaan isaan argitee akka sagantaa siyaasaatti qabatanii irratti hojjetaa turan kun harka lafa jalaati. Especially intelligence mootummaa Itoophiyaa kan amma maqaa dhoofne ka darban kana hunda ummata Oromoo kan akkamitti dadhabsiisnaa gaafa duraa ka gaafa mootummoota nugusoota akka atuu beektu Oromoon akka hin barannes Oromoon akka argitee gara magaalaa sin dhiyaanne akka hin qaroomne irratti hojjetaa turanii sun eega darbee as dhufe immoo lagaan addaan qooduun, amantaan addaan qooduun, ilaalcha siyaasaatiin addaan qooduun nutun beenne malee harki mul'anne malee argitee financially invest irratti godhanii irratti hojjechaa turanii kuni dhaabbileen argitee mormitoota Oromoo kuni waan kana sirriitti aware ta'uu qabanii jechuudha. Mootummaan amma jiru kunis definitely amma istirateejiin isaan ittiin deemaa jiran kanuma. Oromoo addaan qoodu waan baay'ee nama qaanessu. Oromoo bakka sanii, Oromoo bakka kaniya, Oromoo bakka akkasii ebalu achitti dhalatee, ebalu kanaaf achitti deeggarsa qabaa, waan bakka kana dhaladheef na jibbanii, waan akkas ta'eef na jibbanii, kakaleessu Oromoon argitee majoritiin tarii jijjiirraa fida jedhee bahee du'aa fi ture deeggaraa tures amma waan ofii balleesse san dhiisanii gaafa ofii waa balleessan namuu baqatee gandatti galaa jechuudha. Akkana ta'eef akkana na godha waan jedhu kan kun dhaabachuu qabatu. Inni kun immoo anuuni cimsee jala sararee himuu kaasuu barbaadu. Mootummoonni Itoophiyaa Oromoo beektaa akka poolisitti faayinaanshaaliilleen politikaalillee sagantaa irra baafatanii istirateejiin akka Oromoon dadhabuu adda diddiiguu irratti hojjetan. Ispeeshaalii amma dhaabbilee mormitoota Oromoo kanarratti mootummaan sirriitti hojjetaa jechuudha. Akka isaan tokko hin taane, akka isaan walitti hin dhufne. Kanaafuu danqaa fedhallee mootummaa nama foo kaayee kana hubatanii xiiqiin intarastii uummata Oromoo, fedhii uummata Oromoo laalanii waan kan hunda cabsuu danda'uu qabanii jechuudha. Maallaqas kennanii argitee kaan faayidaa adda addaatiin sobanii kaan as qabanii kaachi qabanii kaan tokko gaarii fakkeessanii tokko hamaa fakkeessanii yeroo kaan dhaa faayinaalii hunda isaaniitu dadhabsiisanii taphaa siyaasaatiin ala gochuu barbaadu waan ta'eef waan kana sirriitti hubannaan gatta'anii ilaalanii irra aananii walitti dhufuu qabanii kun waan yeroon gaafatu waan uummanni Oromoo barbaadu
kana irratti sirriitti hojjechuu qaban jechuudha. Wanni guddaan filannoo kana asitti ta'uu qabu isa kana. Yoo inni kun ta'e argitee uummanni Oromoo illee hamilee horata abdiitu itti honnoo jedha. Kanaaf ati uummata siviil uummata raasaa jiru dhiisi warruma paartii mootummaa san keessa jiranis nama baay'ee miseensota baay'ee mataa isaanii geeddaruun hin danda'ama, jijjiiruun hin danda'ama. Amma achi keessa baay'een isaanii akka allaalutti poolisii amma mootummaan paartiin biyya bulchu kun qabatee gadi hin bahe, paartii biltsiginnaa kun qabatee gadi hin bahe, sabboontonni Oromoo kan paartii dur OPDO yookaan ODP keessa turan majoritiin isaanii akka hin deeggarretti hubadhaani. Maaliif it is against Oromo interest amma wanni isaan deemaa jiraniin kun federaalizimii sabdaneessa ta'e kan dadhabsiisuun Oromiyaa yookaan naannolee sabummaa irra daangaan kana jissanii geographically argitee gochuuf ijaaruuf yaaluun mootummaa jiddugaleessaa dhaabanii mootummaa naannolee kuffisuu yaaluun isaanii kuni against Oromo as well as other nationalities interest kun waan kana ta'eef warrumti achi keessa jiru sunoo hamilee argatanii akka argitee mootummaa kana keessa danqanii qabuu danda'an paartileen siyaasaa Oromoo kan ala jiran gara tokkotti dhufanii walitti deebi'anii waliin hojjechuun waliin mari'achuun wal bira dhaabachuun waan yeroon gaafatu kuni baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Galatoomi Idris gaayoo yaada biraa qabaattee ani dhimmoota kana lamaan irratti yaadni ani qabu kanuma haa ta'u immoo akka dhumaatti wanni itti dabaluu barbaadoo jiraate paartiin biltsiginnaa kun wanni ifaan argaa jirru federaalizimii sabab sablammoonni waggaa dheeraadhaaf itti qabsaanii wareega guddaatti kafalan akka jijjiiruutti jiru gara sirna unitariitti akka jijjiiruu jiru arguu jirra. Kanaaf qabsoo kana Oromoon sabab sablammoota biraas kan sirna federaalizimii deeggaran kan of bira hiriirsee obboleeyyan isaa cunqurfamoo biraa asii tumsa godhatee dhimma haala amma deemaa jiru kana falmuun barbaachisaa akka ta'e uummanni keenya wal qabsiisuun barbaachisaadha. Kanuma itti dabalaa gaayoo yaada biraan qabaanne qophii keenya kan marii bunaa killaa har'aa kanumaan goolabna. Dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni keenya waan nu daawwataniif waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Yeroo biraa immoo marii biraatiin walitti deebina. Nagaan nu turaagaa fayyaa ta'a. Ulfaadhoomaan. Galatoomi. Nagaatti.